application baraatoonni kamiyyuu qabaachuu qaban keessumaa baraatoonni entraansii qoramtanii fi baraatoonni remediaalii qoramtan qabaachuu qabdan. Yeroon kun immoo yeroo itti qormaan entraansii dhiyaachaa jiruu fi qormaan remediaalii dhiyaachaa jiru waan ta'eef baraatoonni kamiyyuu qabaatanii osoo appii kana qabaatanii qormaata garaagaraa qormaata entraansii kanaan dura ba'an irraa hojjetu waan ta'eef hedduu sin gargaara jechuudha. Almost waggaa 10 social scienceedhaafis akkasumallee natural scienceedhaafis maths, chemistry, biology, SAT exams, English, history, geography gosa hundumaa isaa qaba jechuudha. Gaaffileen entraansii kan waggoottan darbanii chaaptariidhaan adda baasee ibsa ga'aa ta'ee fi hubannaa ga'aa ta'e waliin jechuudha. Kaya jira jechuudha. Gaaffileen entraansii kanaan dura ba'an fakkeenyaaf chaaptarii wayii keessaa erga qo'attanii kaatanii booda chaaptarii sana keessa gaaffileen entraansii ba'an at least waggaa 3 waggaa 2 yoo hojjettan baay'ee gaarii ta'a jechuudha. So applicationii kana Play Store irraa akkaataatti argattan isin agarsiisa. Appii kana qofa irraa gaaffii hojjechuun entraansiin darbuun danda'ama. Fakkeenyaaf gaaffii wayitii fi deebiinsaa eeyyoo ta'e maaliif B hin taane maaf C hin taane maaf D hin taane kan jedhu ibsa ga'aa ta'e waliin qaba jechuudha. Haga dhumaatti na waliin ta'a. Appii kana akkaataatti fayyadamtanii fi eessa akka buufattanii isinitti hima jechuudha. Haga dhumaatti na waliin ta'a. Let's go guys. Egaa bilbila keessan banatu jechuudha. Play Store yaa beektu baay'ee keessanii shana jechuudha. Click gootu jechuudha. Gaaf click gootan kanatti sin baasa. So do search baritti click gootu jechuudha. Achi gubbaatti maqaa appii kana jechuudha. Ethio matrix jechuudhaan search gootu jechuudha. Okay. Appiin kun maqaan isaa Ethio matrix jedhama. So search gootu jechuudha. Okay. Jalqaba irratti isiniif jira jechuudha. Yaa kunuunsa kan jechuudha. Click gootu jechuudha. So ani duraan buufadheen ture jechuudha. Barataa askurii yemmuu turetti buufadheen ture waan ta'eef appii kana bilbila koo jira jechuudha. Appiin kun just open godheen bana jechuudha. So na gaafa bantanii yaa'u kanatti sin baasa jechuudha. Successfully update ta'ee jira jechuudha. So gaafa bantanii kun waggaa akkuma agartan short notice qaba, gaaffii garagaraas qaba, physics, chemistry, geography, history qaba jechuudha. SAT illee qaba jechuudha gaaffii garagaraa. So kutaa 9 aga 12tti which means kan bara 2014 kaasee haga 2017 jiran ni qaba. Akkasumallee kan kutaa 9 fudhanii kan kutaa 11 hunda isaa qaba jechuudha. Nootii wajjin qaba jechuudha. Akkasumallee tokkoon gaaffiidhaa fi ibsa ga'aa ta'e waliin qaba jechuudha. Appiin kun baay'ee sin gargaara jechuudha. Just fakkeenyaaf mee chapter 1 keessa gaaffilee ba'an ilaaltu. Which means bara 2016 chapter 1 keessa gaaffii 4 ba'e jechuudha. Kun gaaffii 4 ba'e, chapter 2 keessa gaaffii 5 ba'e, kutaa 12 chapter 1 keessa, kutaa 12 chapter 2 keessa, chapter 3 keessa jedhee 11 keessaas, 12 keessaas, 10 keessaas, 9 keessaas gaaffii jiran chapteriidhaan qoqqoodee jechuudha. Kun akkuma agartan kanatti haala nama gammachiisuu fi namatti toluun dubbisaaf akka namaaf ta'utti. Okay. Fakkeenyaaf chapter 1 keessa erga dubbistanii kaataniin booda chapter sana keessa gaaffilee ba'an yoo jettanii baay'ee sin gargaara jechuudha. So appii kana barataan kamiyyuu barataan kutaa 9 kutaa 10 kutaa 11 even barattoonni remediaalii illee yoo buufattanii appiin kun baay'ee sin gargaara jechuudha. Yaa transiin gaaffii jechuudha. Okay, transiin gaaffii jechuudha. Gaaffii haguma hojjettan gaaffilee haguma hojjettanii konfiidensii warrattu waan ta'eef gaaffii hojjechuurratti xiyyeeffadhaa. Dubbisuurra baay'ee qo'achuurra gaaffii hojjettan gaaffilee yoo shaakaltanii baay'ee sin gargaara jechuudha. Waggaa arfan kana kutaa 12 yemmuu baradhutti appii kana fayyadamaan ture jechuudha. So entraansii hojjechuurratti baay'ee na gargaara jechuudha. So isinillee appii kana fayyadamuun qabxii gaarii ta'e galmeessuu dandeessu jechuudha. Barattoonni qabxii gaarii galmeessuu barbaadanii gaaffii hojjechuurratti. Appii kana gaafa qo'attanii qormaanni chaaptarii kan gubbaatti akka baay'atu irraa bartu jechuudha. Fakkeenyaaf chaaptar 1 keessa 2, 3, 4 gaafa jedhu chaaptarii kam keessatti gaaffiin akka baay'atu irraa bartu jechuudha. Kan naturaliis, kan socialiis, kan hunduma isaayyuu qaba jechuudha. Even barattoonni remediaalii illee buufattan yoo fayyadamtanii baay'ee sin gargaara jechuudha. Appiin kun kan koomitii kan namaatidha garuu waan sin fayyaduufan cal jedhee kaffaltii tokko malee promotionii
hojjedhaaf jira jechuudha. Akkuma short notice qaba. Short notice illee ammatti hin dhumne almost gosa hunduma isaayyuu egaa hin dhumne garuu hojjetamaa jira jedha. Gaaffii hojjechaa ibsa ga'aatii waliin argachuun ga'a jechuudha. So egaa channel kana subscribe godha please. Egaa maat subscribe goone yoo subscribe godha nu waliin ta'a. Sinin jenna subscribe gochuudhaan kaa nu waliin ta'a. Like share godha horaa bulaa. Thank you so much.